This man in the desert 1,400 years ago كان تركا ففتقناهما and he split them asunder. And you biologists, people who study minute life, microplotism, warri biology warri waa'ee lubbu qabeeyyii qoratu, warri waa'ee microplotism qoratu, warri waa'ee ameebaa qoratu, wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa uumame jedhee isinitti hima. Bishaan kanaan malee jireenya hin jiraatu. Warri saayinsii kunniin of duuba deebinee qorannee waan kana yoo ilaallu lubbuu qabeeyyiin hundi bishaan irraa akka uumame agarre jiran. Dachiin tun dhangala'aa ibiddaatiin guutamtee turte. Wanti lubbuu qabu tokko illee hin jiru. Wanti hunduu ibidda. Waggaa biliyoonaan booda ibiddi kun ol faca'ee lafatti deebi'a. Ammas ol faca'ee lafatti deebi'a. Lafa tana qabbaneessuu jalqabe. Kun waggoota biliyoona hedduu itti fudhate. Jireenyi biqiltoonni jarmiiwwanii fi wantoonni kunniin hundi san booda jiraachuu jalqaban jiran yeroo tokko homtuu hin jiruuyyu booda irratti jalqabe jiran jireenyi eessaa dhufe jennee yoo gaafannu bishaan irraa dhufe jiran wal nyaatiinsa keemikaalaatiin aduun qooda isii baatee lubbuunis yeroo san jalqabe jiran hayyee waan tana yoo margattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleeti. Namni gammoojjii keessaa kan barumsa takka illee hin qabne waan kana beekuu hin danda'u. Beekuu danda'a jennee yoo gaafan lakki abadan beekuu hin danda'u jedhan. Eegasuu dhagaa hakaa. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ Bishaan irraas lubbu qabeeyyii hunda ni uumne. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ Sila hin amananii eenyu isaan isin ummata saayinsiiti. Isin ummata barate. Isin kaafirri isin warri amantii hin qabne maaliif hin amanne jechuu isaati. Qur'aanni kun dalagaa Nabi Muhammadiitii miti. Akkuma Rabbiin jedhe awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaaba yutla alayhim inna fi zaalika larahmatan wa dhikraa liqawmin yu'minuun. Sila kitaaba Qur'aana isaan irratti qara'amu sirratti buusuun keenya qofti isaaniif hin ga'u. Dhugumatti kana keessa namoota amananiif rahmataa fi yaadannutu jira. Tarii inni waan kana barreessuu mala jedhanii shakkuu danda'u. Ayata amma isiniif dubbise dursee argamurratti suuratul ankabuut aya 48ffaa irratti Rabbi akkana jedhe wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin ati yaa Muhammad isa dura kitaaba tokkollee kan dubbiftu hin taane walaa taxuxuhu biyamiinika harka keetiinis kan barreessitu hin turre izan lartaaba almubxiluun osoo akkas taate warri badii ni shakku turan. These talkers of vanity, these babblers in the marketplaces, they might have had some reason to doubt. Eeyyen osoo Nabi Muhammad barumsa seenee baratee jiraate waan shakkan qabaachuu danda'aniyyu osoo ummanni Arabaa beekumsa yookiin ammoo hubannoo waa'ee saayinsii xinnoo isii qabaataniiti shakkuu ni danda'aniyyu garuu ummanni Arabaa homaan beekan Rabbi waa isaanitti mul'isutti jira. Ummiyyi itti erge nabiyyi ummiyyi ummata homaa hin baratin itti erge waan nama ajaa'ibu ummata doofummaa keessa gadi seenee jiru filate. Arabiyaa guutuu keessaa namni dubbisuu fi barreessuu danda'u waanuma qubaan lakkaawam. Ummanni sun walumaa galatti ummata barumsa takka illee hin qabne san keessaa ammoo nabiyyi ummiyyi ta'e filate maaf akka ta'e beeytanii dalagaan kun akka kiyya ta'e beekaa jedhee isinitti himuudhaaf san dalage waan kanaanatu dalage jedhaa jira. More than half a dozen people that could read or write in the whole of Arabia. The nation is ummi to the core, and he chooses an ummi prophet. You know why? To prove to you that this is my work. This is I am doing it. Thomas Carlyle describes the people and what the Quran did to them. Thomas Carlyle waa'ee ummata kana akkana jechuun ibse ummata tikfattee hiyyeessa gaafa Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan uume irraa kaasee gammoojjii keessatti irraanfatamee olii gad deemaa jiraatu jedhe gaafa Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan uume irraa kaasee haga gaafa ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ergametti osoo ummata biraatiin hin beekamin olii gad deemaa jiraataa turan namni isaan laalu hin jiru namnummaan ummata Arabaa xiyyeeffatee ilaalee hin jiru. Bakka kana ummata gaariitu jira dubartoota babbareedatu jira namni jedhu hin jiru namnummaan irra deebi'ee garagalee isaan laalu hin jiru nama isin koloneeffatuuf isin kasaara guddaadha isin ba'aa guddaati taatan isin irraa maal argatu ummata haadha biddeenaa isaa fuudhu yoo intalti dhalatteef jirtu awwaalu ummata waanuma xiqqoo irratti wal dhabee wal ajjeesu ummata garaa jabaatu ummata kanarraa faayidaa maalii argatu. Alexander the Great dachii keessan dhiisee biraan darbe ummanni Faars dachii keessan dhiisee biraan darbe ummanni Roomaa dachii keessan dhiisee biraan darbe namnummaan ummata faayidaa hin qabne san qabachuudhaaf fedhii qabu tokkollee hin argamne ummanni hiyyeessi tikfatteen gaafa Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan uume irraa kaasee gammoojjii keessatti irraanfatamee olii gad deemaa jiraatu argitanii
warri hin beekamne kunniin warra akkaan beekaman ta'an inni xiqqaan sun akkaan guddaa ta'ee mul'ate. Within 1 century afterwards, jaarraa tokko keessatti Arabiyaan gama kanaan Granaadaa gama kaaniin ammoo Dalhii qabatte. bakka hunda ifaa wal gahe ifnanni beekumsaa sun Arabiyaa kutaa addunyaa kaawwan caalaa ibsee mul'ise. Amantiin isaa jabaadha, jiruu namaaf ta'a. Seenaan ummata sanii bu'a qabeessa ta'uu jalqabe akkuma amantii san qabataniin sadarkaan isaaniitis ol ka'e akka waan qaanqee ibiddaati. Qaanqeen tagga addunyaa cirrachaa fi dukkanaawaa hin beekamne keessa buute. Garuu cirrachi sun biyyee boba'u uume. Dalhii irraa kaasee hanga Giraanaadaatti ibidda samii gahu qabsiise jedhe. Maaltu kana godhe? Kitaaba Rabbii kana. Namni Yahudaa tokko kitaaba waa'ee fayyaa barreessee ture. Obboleewwan isaa ummata Arabaa irratti dubbii jabduu barreesse. Yahudichi waa'ee fayyaa waan barreessu fakkeesse duubaan ammoo dubbii biraatiin nu tuqaa jira. Waan inni jedhe beektu? Warri re'ee horsiisuu fi gaala yaabbatu barcumaa Qeesaar irra taa'aa jiran jedhe. Ummanni Arabaa ummata akkanaa turan. Warra re'ee horsiisuu fi warra gaala yaabbatu ummata santu barcuma Qeesaar irra taa'aa jira. Kun dalagaa Rabbiiti. Isinii miti kan dalage. Isin waan kana godhuu hin dandeettan. Rabbi laalaan waan akkanaa dalaguu danda'a jedhee isinitti mul'isutti jira. Namichi Yahudaa kun isin qeequtti jira. Garuu sifa san caalutu isiniif jira. Isaan warra re'ee horsiisuu fi gaala yaabbatu isiniin jedhan. Rabbi garuu ummata guddaa isin godhee addunyaa walakkaa akka bulchitan isin taasise. Kun kitaaba isaatiin argame. Kun waan inni dalage. Of duras waan kana dalaguudhaaf jira. Qur'aanni kitaaba kan mu'jizaa hunda caalu. Another example, in Surah Yasin, chapter 36, verse 36. Fakkeenya biraa isiniif haa kennu. Suuratul Yaasiin suuraa 36 aayaa 36 irratti Rabbi waa'ee saala lameenii dubbata. Waa'ee biqiltootaa, waa'ee bineensotaa, akkasumas waa'ee wantoota nuti hin beekne dubbatee jira. Nuti kana hunda dhiheenya kana qorannoodhaan bira gahuu dandeenye. Subhaanallazii khalaqa al-azwaaja kullahaa. Inni wantoota cimdii uume hundarraa qulqullaa'eera. مما تنبت الأرض وان دچين بودا بقلچترا بقلتوتا غرغرا ومن أنفسهم لبو يسانيرا بنسوتا ومما لا يعلمون وانتوتا يسانهم بيكنرا وانت هندوك انديو فيك أبا biqiltootaa fi ililliiwwan garagaraa saala qabaachuu isaanii dhiheenya kana bira geenye. Ililliin gariin dhiiras dhalaas ofuma keessaa qaba. Biqiltootaa fi mukkeen gariin ammoo saala kophaa qabu. Fakkeenyaaf muka akka timiraa fudhachuu ni dandeenya. Mukni dhiiraa fi mukni dhalaa garaagarummaa qaba. Isin warri Arabaa waan kana ni beeytan jedhee amana. Nuti garuu hin beeknu. Yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiran sanitti ummanni addunyaa irra jiru hin beeku. Nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam yeroo Madiinaa jiran san ijoolleen xixiqqoon daraaraa muka timiraa kan dhiiraarraa fuudhanii muka dhalaa irratti yeroo diban argan. Kana booda Nabiin sallallahu alaihi wasallam ijoolleen tun maaliif kana dalagan jedhanii gaafatan. Hin beeknu. Yeroo abbootiin keenya dalagan argine jedhanii deebisaniif. Warroonni sanama gabbaran yeroo sanitti deebisaan isaan kennan isa kana ture. Ummanni sun sanamaa fi fakkii gabbara. Maaliif gabbartan jedhamanii yoo gaafataman yeroo abbootiin keenya waan kana dalagan argine jedhanii deebisan. Waan hamaa fi fokkataa dalaganii maaliif dalagdan jedhamanii yoo gaafataman yeroo abbootiin keenya dalagan argine jedhanii deebisan. Rabbillee kanaaf osoo abbootiin keessan gowwaallee ta'anii moo jedhee gaafate. Muka tokkorraa daraaraa fuudhanii muka biraa irratti dibuun dalagaa warra sanama gabbaruu fakkaata. Kanaaf Nabiin sallallahu alaihi wasallam dhaaba jedhaniin. Deebisaanis yeroo sanama maaf gabbartan jedhamtanii gaafatamtan kennitanii fi yeroo kanas maaf dalagdan jedhamtan waanuma tokko deebistanii amma booda daraaraa san dibuu dhaaba jedhaniin. Achi booda warri Madiinaa ni dhiisan. Bara san callaan Madiinatti argamni xiqqaate waan xiqqoo argatan. Kana booda gara Rasuulaa dhufanii iyyachuu jalqaban. Yaa Muhammad hin dibinaa jettee nu dhorkinaan callaa arganne laale timira keenya akka xiqqaate jedhaniin. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hayyee eegasuu dalagaa keessanitti deebi'aa jedhaniin. Nabiin sallallahu alaihi wasallam mukni sun dhalaa fi dhiira ni qaba moo hin qabu kan beekanii kanan hin beeku. Warri Arabaa akka tasaasaa ta'u waan san argatan yeroo ijoolleen waan san dalagan mukni sunis callaa hedduu kenne. Kan agarraan waan gaariidha jabaadhaa itti fufaa jedhaniin isaan illee waan san godhu ittuma fufan. Yoo akkasin goonee callaa gaarii argachuu hin danda'an. Isaan waa'ee poolineeshinii wanti beekan hin jiru. Ilbiisonni, kinniisni, qilleensi poolineeshinii kana dalagutti jiran. Garuu akka isin harkaan dalagdan sanitti bu'a qabeessaa miti. Sababni isaa mukni dhiiraa miila isaatiin deemaa dhufee muka dhalaa tuquu hin danda'u. Paappaayyaanis akkasuma. Ani kuduraa kana akkaan jaaladha. Yeroo dhandhamu natti mi'aaye. Kana booda fuudhee ooyiruu tiyya keessatti facaase. Mukni lamaa biqiluu jalqabe. Yeroo bakka firii kennuu gahutti firii ajaa'ibaa nuu kenne.
ni mi'aawa amma sanyii isaa fuudhee facaase homaa hin biqille irra deddeebi'ee facaase homaa argachuu hin dandeenye barbadaa ibiddaa keessatti goggossee facaase ammas biqiluu dide maloota garagaraa fayyadamuudhaan yeroo hedduu irra deddeebi'ee yaale homaa argachuu hin dandeenye maal akka ta'e naa galuu hin dandeenye maaf akkana na jalaa ta'e jalqaba yeroo facaasu naaf biqile garuu achi booda homaa argachuu hin dandeenye sanyiin an facaase kanuma sirriiti jedhaa of gaafadhe waan rabbi qur'aana keessatti dubbate beekuudhaaf yeroo hedduu natti fudhate subhaanallazii khalaqa al-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitu al-ardu waan dachiin boodarra biqilchuturraa biqiltoota garagaraa kana booda mukni pappaayaa kunis akkuma muka timiraati dhiiraa fi dhalaa akka qabu hubadhe mukni dhalaa ilillii gurguddaa lama jirmarraa qaba dhiirri ammoo dameewwan xixiqqaa kan qabu yoo ta'u fiixee dameewwan kanniini irra ammoo ilillitu jira kanniisni yookiin qilleensni mukni kunniin lamaan akka wal tuqan taasisan mukni dhiiraa naannoo san yoo jiraate firii if dura deebi'ee biqilu argachuu ni dandeettu garuu mukni jiru dhalaa dhibba yoo ta'e kuduraa irraa argachuu ni dandeettu garuu firii isaa irra deebisanii facaasuun hin danda'amu firiin isaa waan faayidaa hin qabne ta'a deebitanii dhaabuu hin dandeettan lammata paappaayyaa biraa argachuu hin dandeettan kan dura facaafaman sunniin guddatanii dulloomanii kufnaan wanti hundi achi biratti raawwatama